دي مستعوس أن يدن بدا of ملكين أنا بربدا أكن تاني سيني ركو ملد بكن كيف كنكو أكن تاني سيني ركو ملد بكن كيف كنكو نتلالين جلالتي ونميتي الرابر نفتا أصولي قونتي ديتي ولما نخوتك كان شوفمني سيدي بوتي أكم جرتن كبدمتته daawwattoota qophii qara jaalalaa kan taatan marti keessan qophii qara jaalalaa keenya torbaan kana qabannee deebinee jirra. Qophii qara jaalalaa keenya wajjin Andasta Ahmadi Caaltuu Amaan Caali qophii qara jaalalaa keenya irraa qophiin qara jaalalaa irraa tana waa hedduu adda qophii yeroo hedduu nu dhufturraa adda yeroo hedduu gadda waan addaa takka fa'aa agarra kun ammoo waan ajaa'ibaati waan abdii namatti horu wanta wanni kun ja'u sagalee tana dhaggeeffannee walitti adeebinu. Akkam jirtan jaalatamtootaa fi kabajamtoota miidiyaa Forex ani seenaa yeroo hedduu karaa keessaniin dhuftu irraa addaatiin qaba. Maqaan koo Sooraan jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa Harargee Lixaati. Ammaaf biyya keessa hin jiru. Gaaf tokko osumaan olii gadi karaa sooshaal miidiyaa kana gubbaa deemuun intala Kuulanii jedhamtu takkaan arge. Miira addaa tokkoon isiif qabu natti dhaga'ame. Takkaan argee baruun hedduu natti ulfaata ture. Haa ta'u garuu dhuma irratti carraa argadhee wal bareen. Kuulaniin intala marsaa hawaasummaa irratti wal barreen intala umriin isii xiqqoo garuu naamusummaa fi dammaqiinsa namoomaa qabduudha. Dhawaatuma waliin haasofnuun bareedinni keessoo fi gubbaa isii uumaan ishee badhaase qalbii tiyya booji'e. Gaaf tokko tura keessa osoo haasofnuu jaalala galma onnee tiyyaa nawaaduu eegalee ittiin hime. Kuulanii an baay'een si jaaladha. Jireenya koo hanganaaf hafisi waliin dabarsuun fedha jennaaniin takka turtee akkana naan jette. Garuu Kuulaniin Sooraa hedduu natti ulfaata. Maal akkaan joo hin beeku naan jette. Maaliif Kuulanii qaadhimaa qabda moo si jaalachuu kiyyatti hin gammanne je'eetiin gaafadhe. Isheenis lakkii an qaadhimaa hin qabu. Garuu mee yeroo naaf kenni Sooraa naan jette. Tole bareedduu yeroo feete fudhu garuu jaalala dhugaatiin akkaan booji'ame hubadhu. Akkanumaan osuman deebii isii eeguu yeroo hedduun ture anis abdii hin murre tarii arra naaf deebisti. Onnee jaalalaa isiif ciisuu dadhabdee tana narraa qabbaneessi je'een abdiin eegaa ture. Guyyaa tokko bilbilee Kuulanii akkam jirta fayyaa keetiin je'een. Isheenis sagalee laaftuu garuu keessa ishitti gammachuun guutamteen galata rabbii ati fayyaa keetii Sooraa naan jette. Anis deebiseen jira galata rabbii oolmayaan akkam je'een. Miira gammachuutiin nagaya erga jettee booda deebistee Sooraa mee waa si gaafadhuu naan jette. Na gaafadhuun je'een ati ammaan dura fuutee jettee na gaafatte. Lakkii hin fuuneen je'een. Erga kana mirkaneeffatteen booda garuu maaliif na filatte Sooraa jettee na gaafatte. Anis bareedina kee, amala kee, kabaja kee kan ati namaaf qabdu kan akkaan jaaladhu na taasiseen je'een. Sooraa gaafii jaalalaa naaf dhiyeessite tana gammachuuniin simadda jette. Onnee too qabbaneessite. Anis dhugaan ishii akkaan jaaladhuun itti hime. Garuu Kuulaniin yaadaan jaalala dabarsite kan sobaan guutamte yaadattee waan takkaan sitti hima biliis naa hin sobin naan jette. Sababni isaa jiilaan qaba waan namni biraa na godhe miidhaan kaleessa siin hin ilaallatu garuu maaliif naan hin sobin siin jee ni beektaa? Sobni waan na miidheef naan jettee daran akkaan jaaladhu na goote. Anis Kuulanii abshir dhugaa ani onnee irraa hin si jaaladha. Dhugaa keeti jaalala keessa wal sobuun ni jira garuu ati nama sobanii miti. Waa'ee keetii hedduun itti yaade si sobuun cubbuudha. Sababni isaa sobnis cubbuu waan ta'eef ani akka dhala namatti jaalala keessatti si mufachiisuu danda'a.
sadarkaa jaalala teenya miidhutti abadan hin deemne je'e. Isiinis angama kiyyaan waan kaleessa dabarsite irraa yoo qulqulluu taate sitti hin jijjiiramu. Jireenya jaalalaa fi gammachuu jiraachuun fedha. Yeroo isheen akkana jettu waa hedduu yaadadheen anis kunoo filannoo koo filannoo nama hundaati. Yeroo isheen akkana jettu waan hedduu yaadadhee anis kun filannoo kooti. Atis filannoo nama hundaati. Hanga dandeetii kiyyaatti jaalala teenya gammachuun akka jiraannuuf wa'aadaan hin jijjiiramne siif gala. Baay'een si jaaladha. Kullanii nagayaan naaf jiraadhu, nagayaan naaf buli jennee adda baane. Kullaniinis anis hedduu si jaaladha. Atis nagayaan naaf buli jettee bilbila cufatte. Ergaa keenya kana keessatti jaalala keessatti sobuun akka hin barbaachisne, jaalalti sobaa galmaa fi milkaa'ina akka hin qabne ibsuu barbaanna. Gurbaa jaalattee fi intala jaalattees dhugaan itti dhiyaadhu, dhugaan ni mooya. Tole sagalee dhaggeeffanne deebine maal keessatti dhageesse? Walumaan maal dhageenye? Waan bareedaadha. Namni wal jaalatee faa ka wal dhiisu, ka wal jaalatee immoo namni adda baasu, ka wanti adda isaan dhiibuu jira. Achiraan immoo nama jaalatee waliif milkaa'u jira. Yeroo ammaa kana keessatti sobaatu heddummaatanii beektaa? Namni nama jaalatutti wajjin yeroo dabarsee yookaan nama jaalatuuf amanamaa ta'ee gaafa deemtee boodarra wanni wayii tokko gara nama sanirraa dhiibbaa yookaan miidhaan hoggusirra dhufe adda hafuu jira mire erga adda hafte immoo namni sun abdii murachuu abdii muratee namoota biraa hunda mizaana nama saniitiin ilaaluu kuni haaluma amma akka hawaasummaa namni keenya keessa jiru keessatti dubartiin nuti dafnee harka namatti kannina gizee harka kannine booda namni sun nu miidha gizee nu miidhe booda abbaa dhufu hunda ilaalcha nama saniitiin irra hedduun guututti illee yoo ta'uu baate irra hedduun haala saniin ilaallaa jechuudha amma sagalee kana keessatti namni kuni nama abdii muree yookaan immoo dhiirota hedduu madaa duraan ittiin laalataa turerraa jechuudha nama gaarii ishiif malullee nama ofirraa dhiibaa turedha inni akkamitti harka keessa galfate waan ajaa'ibaati obsaan namni beekta yeroon fi nama jaalattu miidhamte namoota biraa amanuu sitti ulfaata osoo amma namaatti jaalattu nama jireenya kee keessatti fitti dhaleessitu hin miidhamne yookaan hin tuqamne taate nama birallee amanuu salphaadha kanaaf namni nama jaalatu naguu miidhame nama biraa osuma faayidaa si qabaatee yookaan waan sanirraa si fayyisatee akka salphatti amanuu ni ulfaata kana keessatti immoo wanni guddaan takka maaliif yeroo waliif kennuudha. yeroo walii kennuudha yeroo kenneetii fi nama kana injifatee jechuudha nama ishiif malu jireenya ishee keessatti kadabrisan caalaa ta'ee akka nama argamu ta'u abdii guddaan qaba maaliif ibsa nama kanarraa gizee laallu akkamitti akka nama kana ibse akkamitti akka yeroo kennee fi akkamitti arra darajaa kamirra waliin jiran osoo wal biraa hun gahiin akka nu badheetti walirraa fageenya adda adda jiranii asumaanuu rabbi wal biraan isin haa ga'u wanni shukriitiin seenuufis sanuma fageenyuma keessa taa'anii carraa kanneef namni kun mucootana carraa kanneefi abdii murtee ishii jirtu nama amanuu ishiin yeroo hin dandeenyetti dhuftee deebii miira itti dhagayamillee ibsachuu hunda sodaattee dhumarra karaa gaafiitiin ibsatte gaafiin ishii waa si gaafadhu waan jetteen gaafii sanirraan eegalteeti anis akkana si jaaladhe garuu jireenyuma waliif dhufne kana keessatti akka nan sobneen soba dhaammatte wanta kanarratti waan nan jechuu barbaadu namni si argachuuf jeesitti fayyadamuu danda'a. Yookaan immoo itti fakkaateetuma jechuun itti fakkaateetuma godhus danda'a. Keessatti immoo sitti fayyadamuuf kan godhutu hedduudha jechuudha. Kun waan babal'ataa jirudha. Sila caalaa ta'ee ciniinnee addaan hin baafannu rabbi hireen waa tolchu jecha jireenya ilma namaa hamuu keessatti akka kayyatti jechuudha. Jireenya ilma namaa hamuu keessatti jireenya jaalalaa haa ta'u, kama hiriyummaa haa ta'u sobni silaa jiraachuu baate namni hin kijibne jiru garuu daangaa qabaachuu yookaan wal sobanii soba abdii wal mursiisuu hanga darajaa abdii wal muree hanga ishiin nama dhufu kana hunda ofirraa dhiibuu hanga danda'utti wal godhuun kun ilaalcha diinummaati. Keessattuu nama jaalattuun hedduu jechuun madaanatti raanfachuu hin dandeenye namni yeroo baay'ee ammas nama isa dhiyaatuun caba waan ta'eef
namni wal sobuun gaarii miti walis hin sobina ammallee waada guutuu yoo baratte gaariidha. Fakkeenya an siin sobu jettee waada nama takkaaf yoo galte afaan siin sobu jettee gochaan garuu waanuma san yoo fagootu taate haareetti ammas hiree nama kana taphachuu qofa osoo hin taane wanni ja'amuu fi wanni godhamu akka waliin madaalletti sammuu namatti dhufaa deema. Fakkeenyaan caaltu sin jaaladha sin kabajijee afaan si ibse gocha kabajaa san fakkee sin garsiisu wante hin godhu wante gaafa itti dubbattu bakka akkaataan itti siyaasoo yookaan akkaan itti si hubadhuu fi wanti adda kun yoo kan jiraatu taate afaan sin jaaladha sin kabajaa sin jechuun kiyya sin fayyaduu si hin barbaachisus. Kanaafuu si waliin somnu jettan waada waliif galtan deebistanii gochaan immoo kijiban hojjetina. Akkuma afaaniin dhugarratti hundootanitti gochaanillee dhugarratti hundaa isin jenna. Asirratti nama gazee hedduu jechuun kun informaata argate wajjin jiranii maaliif waan kana fiduun yookaan immoo haasawuun barbaachise tarii jechuu danda'a. As keessatti namoonni akka mastaawwatatti ilaaluu danda'a jeetii yaada. Atis tahee ilma dheeraa tahee dubara waan akkanaa kana yoo xiqqaate parsantii dhibba keessaa 97 waan akkanaa nama dabarseetu jira jeetii yaada. Dirqama bultee keessa seenuu osoo hin taane jireenya waliin dhufeenyumaan bilbilaan haa ta'u qaamaan haa ta'u haalotuma hunda keessatti yookaan hiriyummaa dubartummaan haa ta'u jireenya sobaa namni hin dabarsin ni jira jee yaadu waan akka kiyyatte jechuudha. Namni kamuu jireenya sobaa jiraatus takkeedha. Kasobde jireenya sobaa dabarsitee immoo nama tokko inni sun si sobee yookaan isiin sun si sobde nama sanii wajjin abbaa kana wal qixxeessuun hiree ta'e qabu jaama. Carraan ati nama sanii kannite kanaafis yoo kannite numa malaaf maaliif sobee inni sanii kasi sobee sanii miidhama malee ati miidhamtu jechuudha. Miidhaa waan takkaatuun argattu. Kanaaf wanni nanarraa nama kanarraa barallee akkan abdii murre baqa. Walumaa galatti abdii muru carraa namaa kannuun ammoo akka hiree nama lamaa tolchituudha. Sisimmiidhu abbaan ati carraa kanniteef ofiif si dhufe osoo itti dheeyxeefaa miidhamuu malta. Maaliif namni oguu takka gufate bakka itti gufate san of eeggachaa deemu waan ta'eef ati waan madaa qabduuf nama si dhufe san irraa of eeggachaa deemta. Gaafa immoo nama si miidhe san siif caale kasaatiin baalaansii gootee qixxee jaalala qixxee kabajaa qixxee jiru kennitaaf jechuudha. Ergaa bareedduudha. Namootni wal jaalattanii waluma deessitan asumaanuu namoota akka obboleettii ta'e tana hedduu miidhamanii gola keessatti namoota amanuurraa fagaatanii jiran hedduu jira. Namni takka nu miidha jechuun namni hundinuu miidhaa miti. Ammas tokko yoonii fi jaalalaan milkaa'e wanni jireenyi lafarraa kun jiru carraa wal qabata hatta jaalalchinu hiree wal qabata. Yaa si milkaa'uu dhabuun waan barbaadu hunda namni waan barbaadu hunda argatu nama jaalatu tokko gaafa rabbiinis ta'ee sababa wayitiin adda hafte bakka carraadhaa yookaan immoo haalota jiruutu kana qaba jettee ifirratti fudhatte jireenya boqonnaa taanu nagaan akka jiraattuuf keessa keetiifillee haara galfii ta'a jechuudha. Kanattuu namni sitti kijibe yooma sitti fakkaatu jechuu miti. Namni jireenya kan kee keessatti yeroo kannitee fi yeroo ta'e aarsaa gootee carraa kee kasitti dhufu hunda gubdee nama sanii dhiistee osoo deemaa jiru wanni kun yoo sitti dhufe akkuma laaffisii dabarsee osoo hin taane yeroo sanitti sitti dhaga'amullee guyyaan kaleessaa kun har'aan tanan ta'u. Abdiin tantee taatisaa hojii ture hireen tantee ammallee fuuldura numa jira jechuudha. Waan lubbuu keetiin jirtuun waan inni siif katabe yookaan waan rabbiin siif qoode kan keessaan ittuma dhuftu. Maalitti beekta keessa caalu ta'ee argamuu danda'a waan ta'eef akka abdii murreedha dhaamsi uummanni keenyaa kun hudhaame jarre kun hudhaame abdii muruun carraa walii kannuun jireenya ilma namaa kana keessatti carraa inni qoftiin kannuuf osoo hin taane nuti dubartoonnis warra dhiirratti kannuu danda'u jechuudha. Dirqama dhiira qofarraa waan sana amma beektaa isaan jechuun dhiirti carraa dubartii kannuu jechuun akka aadaas haa ta'u akka uumama keenya oromummaa ta'ee akka addunyaa kanatti ta'e hin beeku nuti aarsaa dhiirti kafaltu yookaan immoo humna dhiirti cabsitee dhalaadhaan sin jaaladheetti waa baay'ee injifattee itti dhuftuun san paawar akkasii dhalaan hin qabdu waan ta'eef nama isii ta'us kan taane yoo ta'e numa gaafatanii miire kaisin jaalattus ta'e kan jaalanne soguu jaalallis gaafate ittiin yaada wanni jiru hanga sumaan nurra barbaachisaa miti. Sanii fi carraa gaafachuu san waan xiqqoo nu dhiphatuuf jecha carraan immoo isaan deebisanii nu kannanii nuti itti yaaduu san jiraachuun isaa bareedaadha. Ammas deebistee micoota narra waan hin galateeffadhuuni namni tokko
miidhama isaa kan dhoofatu jira. Nama wajji jiraatu kanarraa dhoofattee daawwitii nama dabreessan hin laaltu akkanuma yaadan. Ammeessi hunda akkanuma wanni tokko dalagee bakka duraanuu akkas isaan akkasii heddeetuma saayizii san keesseef ishiin immoo itti yaaddee bu'aa itti yaaduu isii san deebistee gaafattee deem jetteen ariine hedduu jabduudha. Deem jetteen ariine carraa kanneef innis akkuma ishiin kadhatte hanga ishiin barbaadde kanneef osoo immoo abdiin muriin taa'ee eeggatee arrabo jechuun jarjara nama si dubbisu gisa si dubbistu nama tokko jaalatu kanan jaaladhaan beekne kaatitti ibsatee tokko hangama ulfaatu osoo beekamu ishiinis dubbisaa innis dubbisaa osoo waliin deemanii yeroo dheertuu booda gaafii san akka deebisteef sanuu gaafii keessan deebisteef gaafii gaafattee gaafuma keessan deebisteef innaa rabbi carraa walitti haa tolchu waan biraa waan hin jiru qabu. Bira isinaafidu wanni nuti arraaf qara jaalala irratti qabannee isiniif dhufne kana fakkaata ergaalee gara bilbila kanaatiin nurratti erguu ni dandeessanii kanatti aansuudhaan immoo ijoollee tanaaf illee eebba komentii jalatti isiniin jaa qophii keenya biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.